Gootaa fi hayyuu keenya hayyuu falaasamaa kan ta'e Sheek Bakrii Saaphaloo seenaa isaaniirraa muraasa isiniif gahuu barbaanneetiin. Maqaan isaanii inni dhugaa Sheek Abubakar Usmaan Odaati. Haati isaanii Kadiyyaa jedhamu. Kan dhalatan Oromiyaa Bahaa Oborraa keessatti bakka Saaphaloo jedhamutti onkoloolessa bara 1895 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalatan. Namoonni baay'een kan ittiin isaan beekan abbaa isaaniitiin osoo hin ta'in lafa dhaloota isaanii kanaani. Kanaaf Sheek Abubakar Usmaan jechuun hafee Sheek Bakrii Saaphaloo jedhamanii kan waamaman. Bakriin maqaa masooti. Sheek Bakriin barumsa isaanii kan dura itti jalqaban bakka Waybar jedhamutti. Bakkeen kun Oborraa keessatti argama. Erga barumsa sadarkaa duraa Waybaritti xumuranii booda barumsa isaanii caalatti barachuuf barsiisaa beekamaa barumsa islaamummaa Sheek Umar Aliyyi Balbaleetii biratti barachuuf carcar dhaqan. Sanaan booda gara naannoo Harar deemanii barsiisaa beekamaa bira Sheek Yusuf Adam biratti baratan. Sheek Bakriin barsiisota lamaan kanneen guddisanii waan jaallataniif booda seenaa jireenya isaanii barreessanii jiru. Barumsa isaanii waggoota 20 baratanii erga xumuranii booda jalqaba Saaphalotti barsiisuu eegalan. Saaphalotti aansanii bakka baay'eetti barsiisan. Beekumsi Sheek Bakrii Saaphaloo barnoota falaasama amantii qofa osoo hin taane beekumsa seenaa, herrega, ji'oogiraafii, afaan Arabaa, waa'ee urjii fi afaan Oromootiin barreessuu dabalata. Sheek Bakriin barsiisaa qofa osoo hin taane barreessaadhas. Kan barreessan keessaa garri irra caalu afaan Arabaatiin haa ta'u malee afaan Oromootiinis barreessanii jiru. Kan saba isaanii biratti isaan beeksise garuu afaan Arabaatiin barreessuu isaanii osoo hin taane wanta biraa lamatu jira. Inni dura walaloo gaggabaabaa afaan Oromootiin barreessuudha. Afaan Oromootiin barreeffamoonni gaggabaaboon ta'uun walaloo kana akka namoonni laayyotti qabatan taasise. Inni lammaffaan ka Sheek Bakrii Saaphaloo saba isaanii biratti jaallatamaa taasise qubee afaan Oromootiin ta'uu qopheessuu isaaniiti. Akka isaan jedhanitti qubeewwan afaanota biraatiif qophaa'an afaan Oromoo guutumaa guututti ibsuu hin danda'an. Rakkoo kana hiikuuf jecha bara 1956 akka lakkoofsa Awurooppaatti gara ganda Haaji Coomee Oborraa deebi'an. Qubeewwan haarawaa afaan Oromootiif ta'an qopheessan. Naannoo dhaloota isaaniitti kan deebi'aniif dalagaa isaanii kana qondaaltota mootummaa jalaa dhoksuu fi dalagaa isaanii kana dhoksuu kan barbaadaniif mootummaan yeroo sana afaan Oromoo qubee haarawaan dhiisi qubee sabaatiinuu akka barreeffamu waan hin feeneef Sheek Bakriin akka qubee afaan Oromoo qopheessanii barsiisan kan dirqisiise sabboonummaa isaaniiti. Sabni akka Oromoo kan aadaa fi seenaan dureessa akkasumas hawaasa dimokiraatawaa ta'e qabu waan ittiin barreessuu waan hin qabneef jecha dukkana keessatti dhokatee akka jiraatu ta'ee jira jedhan. Kun kan agarsiisu jaalala biyyaaf afaan isaaniitiif qaban haa xinnaatu malee fedhii isaanii kana hojiirra oolchanii jiru. Oduun qophii qubee haarawaa tattamaan biyya keessa faca'e. Jaallatamni Sheek Bakrii Saaphaloo qubee isaanii mootummaa Haile Sillaasee weerarse. Oromoon qubee kanatti fayyadamee afaan isaa barreessuu tokkummaa biyyaa balarraa buusa jedhamee kan kanarraa ka'een sheekichi dalagaa mootummaarratti saba kakaasuutiin yakkamanii. Kanaafuu bara 1965 akka lakkoofsa Awurooppaa eegalee akka dirree dhawaa keessaa hin baane ittifaman. Bara 1968
akka lakkoofsa Awurooppaatii jalqabee garuu torbaanitti guyyaa 2 yookiin 3 akka addallee dhaqanii ilaalan hayyamameef. Waggoota itti aanan kurnan haaluma kanaan turan. Kitaaba xinnoo fuula 20 qabdu kan Shaldaa jedhamtu kan qubee haarawaan barreessan. Yeroo kana kitaabni kun kan amantii haa fakkaatu malee cunqursaa yeroo sana ture balaaleffata. Shaldiin barreeffamoota gurguddoo qubee haarawaan barreeffamaniif isa duraa fi dhumaati. Barri 1978 akka lakkoofsa Awurooppaa hunda caalaa Oromoo bahaaf hamaa ture. Keessattuu beektonni Oromoo goolii diimaaf saaxila bahan. Waan kana ta'eef Sheek Bakriif haati warra isaanii gara Somaaleetti baqatan. Gara Moqaadishoo darbuu waan dhorkamaniif qoosuma baqa herna galan. Hawwiin hojii isaanii itti fufus hin danda'amne. Yeroo kana umriin isaanii 83 ture. Rakkinni bakka itti qubatan keessa ture. Nama umrii hanga isaanii kana qabu dhiisii nama kaaniifuu ulfaataadha. Kanumarraa kan ka'e fayyaan isaanii guyyumaa guyyatti gadi deemuu buluu jalqabe. Dhumarratti Sheek Bakrii Saaphaloo erga yeroo dheeraaf dhukkubsatanii manatti hafanii booda Eebla 5 bara 1980 akka lakkoofsa Awurooppaatti dhalatanii waggoota 85tti addunyaa kanarraa boqotan.